ነኝ ያገር መከታ ያገር አለኝታ تقال منقست يتنا تدولت أورومو ماكيان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع ركفوني حمد جبدتو ما تقول channel an nato wala tanga rin channel kana farakatan subscribe kudun mati kenya tabalama kabotan lek demal kiri gitu bagana ganu tan sini jela an aku worotan mati wan channel cha like comment kudan share kudan jangan jeda subscribe kudana akaso wai nato di mati wani ademati wan akan jechuda baay'ee nama ajaa'ibu haannoon jechuudha sirni minil nama nyaatan arat kiiloon sheena jechuun baay'ee takka kan nama qaaffachiisu jechuudha. Akkasumas mootummaan maal godhuu qaba maalirra jira ka jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Akkasumas kaaba Walloo keessatti aanaa Harxummaa Fursee keessatti kan dhukaasi jalqabameeti jiru jechuudha. Lola irratti bantee jirtu Affaareen kan lola irratti bantee jirtu kanalleen kan waliin ilaallu. Akkasumas uummanni keenya kaaba Walloodha jechuudha. Guutumaan guututti Walloo keessa hin dalagu jechuudha. Turkiin cufaniiti jirani. Kanaafuu dhaamsa qeerroo Wallootilleen kanin isin biraan gahu taha nafaana tura isin jedha. Inni jalqabaadha maal isiniif fakkaata? Faannoon xiyyeeffattee kakaate arat kiiloo sheena jettee kan xiyyeeffatteeti kaate kana jechuudha. Uummanni keenya hundinuu jechuudha dura dhaabbatu qaban Abiyyi qofaa utuu hin taane karaa sooshaal miidiyaa kamiinuu jechuudha. Uummanni kun sirna nama nyaataa sirna nafxenyaa sirna nama nyaataa kan hayyootan keenya kan gube kan nyaate kan lafee caccabsan kan as buutee isaanii dhabne gootota keenya meeqa akkasuma kan calee calanqoodhaa irraaffattaniiti gootota meeqa kan jechuudha as buutee isaanii kadhamne jechuudha. Sirna Minilik nama nyaataa sirna moofaasan sirna waraabessasan as deebisnaa ka jedhuu jiran jechuudha. Uummanni faanoodhaa akkatti dhiichisaatti oolan kun jechuudha. Shaaruubii fi Dabra Biraan ka qabataniiti jiran jechuudha. Dhukaasi har'a jechuu achitti ka deemaatti oole. Haa ta'u malee biyya tana jechuudha duraanis isaanumatu keessa jira. Akkasuma jechuudha faannoon tun yoo isaan yaa jiran jechuudha. Wanni isinin fakkaatu maal? Akkasuma jechuudha faannoon tuni humna hidhata guddaadha akka qabdu. Gargaarsa mootummaa kana keessa mootummaa waliin hojjetaa jiran kana keessa jechuudha. Kana keessa gargaarsa gurguddaadha akka qabdu jechuudha. Akka sooshaal miidiyaan hundinuu odeessaniitu jechuudha. Hidhata guddaadha akka qaban gargaarsa jechuudha. Waan xiqqoo kanaati miti hidhata guddaadha. Gaafa jalqabamaa jee ajaja eeggatuu jiran jechuudha. Kan kam jedhu jiran isiniif fakkaata. Akka Dirdhawaa akka Ciroo keessaa akka magaalaa Adaamaa keessatti akkasuma immoo Finfinnee keessatti kan meeshaan waraanaa kuufameeti jiru. Gaafa achi ajaja jechuudha achirraa itti kennan asii jalqabuudhaaf jechuudha. Akkatti karoorfataniiti jiran. Lola jechuudha lola sargiidha akkana walolan oduu hin taane jechuudha. Isaan kan karoorsaniiti jiran jechuudha. Arat kiiloo ni sheennaa ni qabannaadha kan jedhan zarraaf ka jiru ni jiran jechuudha. Akkasuma ni agartan jechuudha. Hojii isaaniidha kan zarraaf ka jedhu jiran jechuudha. Nuti Oromoon maal godhuu qabna? Jaalmarroonis uummanninis gara Abiyyi garagalchuu gara wanniidha faannoodha garagalchuu qaban. Abiyyiinis gara faannoodha garagalchuu qaba. Itti garagalchee jira itti mudduutti jira. Uummanni hoo karaa sooshaal miidiyaatiin gara faannoodha. Maaliif jennaan ani akka kiyyatti yoo jaalmarroon qabateen fedha malee nafxenyaan dhuftee sirni nama nyaataan sirni gantuun hattuun kan Itoophiyaa dhiiga ilmaan Oromootiin jechuudha ijaaramte jechuudha. Kana deebisuudhaaf uummanni kun sirna nama nyaataa kana deebisuudhaaf kan halkanii guyyaa hojjetuu jiran jechuudha. Ani akka kiyyatti isaan siman sirna nama nyaataa kana hundinuu keenya dura dhaabbatuu qabna. Halkanii guyyaa dura dhaabbatuu qabna. Dhugaa jechuudha yoo isaan asirratti deebi'an jechuudha haguma amma mirga arganne kana hin argannu tana beeka. Sirni nama nyaataan kun jechuudha Walloo keessatti waan nu godhan warra keessatti dhalatee fi akkasuma warra ijaan arge kan beeku. Kana beekadhaa sirni nama nyaataan kun sirni faannoo jedhanii akkasuma
kan sochootu kun jechuudha faannoo miti ishee haa fannisuuti. Waan uummata keenya goote waan shaaroobitti taatee tahame san shaaroobii keessatti akkasuma sanbatee keessatti taatee tahame san haxaayii keessatti sun waan irraanfatamuu miti jechuudha. Jarri amma 4 kiiloo sheena jedhu kun jechuudha isaanu gaafa achi sheenanoo gaafa humna xiqqoo qaban tanaan amma humna xiqqoo qaban tanaan jechuudha sirna Minilik san deebisna jedhanii akkatti qabsaanii uummata keenya dararaa jiran jechuudha. Gaaf san hoo saniif ni qabatan. Isaanis akkatti qabatan yoo Oromoon irraa cal jedhee zim jedhe ni qabatan. Laakiin immoo qabatu hin dandeessu. Faannoon akkanumaan zarraaf jetti malee yoomuu qabatu hin dandeessu jechuudha. Faannoon Abiyyituun ofirratti goobse. Abiyyitu dhiise. Ashkara isaadhaa gara Oromiyaa bobbaasee uummata Oromooti kan turan ficcisiisaatii ture jechuudha. Isaan hoo gaafsan humna godhatanii humna horanii gargaarsi biyya alaatti itti sheenee gargaarsi biyya alaatti itti sheenee akkasitti humna godhatan jechuudha. Faannoo uummata Amaaraa kana Abiyyumatuun ofirratti itti dhiise jechuudha. Yoo dhugaa dubban Abiyyumatu goobse jechuudha isaan. Gaafa lolli haxaayitti jalqabamee sanbatee jalqabamee akkasuma godina Walloo kaaba Walloo keessatti jalqabame jechuudha. Sa'aatii takka daqiiqaa takka hin fudhachiiftu jechuudha ijoolleen kan hudduu jala dhootteetii samii kaaftu jechuudha. Gaafa san nuti injifannee jechuudha magaalaa keessaa baafne maali ka jedhu dhiisaa lolli haa dhaabbatuuti dhiisaa jedheeti akkasitti dhaabama jechuudha. Gaafuma san jechuudha gaafuma sanii isaan fuula argatanii akka fedhanitti sanaxalanii haga funyaanii hidhatan jechuudha. Meeshaa Tigraay gala hunda jechuudha. Haga funyaanii hidhatanii akkatti qabsaa'anii amma maal isiniif fakkaata? 4 kiiloo ni sheennaa har'aa buruu keessatti ni sheennaa ka jedhutti jiran jechuudha. Hundinuu keessanuu silaa kana dhagahuu hin dhabdan. 4 kiiloo ni sheennaa ka jedhutti jiran jechuudha. Gaafsan jechuudha gaafa akkasitti jechuudha Oromoon Walloo hudduu jala dhoottee samii kaaftu san jechuudha. Gaafsa sila itti dhiise Oromoo Wallootiif dhiise Liyyuu Hailii fi Faannoo shallalaati jechuudha. Dhugaatii dhuganii jechuudha kun farsoodha bar isaan uummata farsoo. Uummanni kun jechuudha uummata jechuudha dhiira dhabe jechuudha. Ijoolleen qeerroo Walloo qaxalan jechuudha. Akka mudhii soosaadha. Gaafa hudduu jala dhoottee samii kaaftu san jechuudha ka jedhutti ture ni dhaabama jechuudha. Duubaan dhufeeti haa dhaabbatuutti dhaabaa jaa gaafsan immoo isaan duuba sheenanii uummata keenya irratti takka takkaan miidhaa gurguddaa qaqqabsiisan jechuudha. Gaafuma san fuula agarsiiseetii jira jechuudha. Meeshaa hidhachiisee uummata Walloo kana kan irraa guuruu dhabuu dhabe jechuudha. Osoo irraa guuruu dhabe meeshaa hidhachiisee lolaa je'inii jechuudha gaafsan. Faannoon tunis akkatti itti kaateetii har'a mangisti gaallaa hin jettu jechuudha. Kan isin ajaa'ibu wanni an akkana jedhuu danda'eef jettanii yaa uummata keenya amma mangisti gaallaadha ka jedhuu jirtu jechuudha. Abiyyi qofa arrabsuutti hin jirtu. Yegaallaa mangisti ka jedhutti jirtu jechuudha. Ni dhageensan hundinuu yegaallaa mangisti ni buusneeti ni sheennaa 4 kiiloo har'aa buruu keessatti ni qabannaa ka jedhutti jira jechuudha. Gaallaa mangistiidha kan kana nu dubbachiise nuti illee kan viidiyoo kana nu waraabsise illee gaallaa mangistii ka jedhan sana jechuudha. Maaliifini Oromoodha nin quuqama. Oromoodha nin quuqama. Gaallaa mangistii jedhuu hin qaban jechuudha. Kanaafuu gaallummaa keenya san isin nuti gaallaa taane san agarsiisuu qaba. Abbichuunis itti fufuu qaba. Yoo inni faannoo tana takka takkaan qabeetii jechuudha mana hidhaa keessatti guuruu hin dhabne takka wanni godhan hin jiru jechuudha. Akka biyya qabatan beeka. Lola dhaabanii jiran je'ee itti dhiisuu hin qabu ammoo kanallee takka takkaan guureetii mana hidhaa kana keessatti isaan affanuu qaba jechuudha. Gaallaa mangisti akkamitti jedhan. Kanaafuu amma raayyaan ittisa biyyaatis humni addaa hundinuu gara sanitti duulee jechuudha kan walolaatii jiran jechuudha. Lolli kan akkaan deemutti jiru jechuudha. Isaan meeshaa xixiqqoo utuu hin taane meeshaa gurguddaadhaan kan loluutti jiranis. Isaan kunis humna qaban. Laakiin ka deemaatti jiran faannoon nuti 4 kiiloo ni qabannaa ka jedhutti jiran jechuudha. Kan isin ajaa'ibu yaa uummata keenya.
ni qabannaa ala kiiloo Oromoo hagana baay'atu kana biraan osoo Oromoon hagana baay'atu jiru sirni Minilik nama nyaataa sun achittiin deebi'an inuun taatu gonkumaa sirni Minilik nama nyaataa sun. Dura dhaabbatu qabna faannoo dura dhaabbatu qabna sagalee jechuudha karaa danda'ameen jechuudha sagalee waliif taanee faannoo dura dhaabbatu qabna dhaamsi inni guddaan jechuudha ijoolleen qeeroon walloo keessattuu walloo ilaallata kun viidiyoon kun jechuudha maal isiniif fakkaata shabakaan uummata keenyarraa hidhameeti jira uummata keenya quba hin qabnu shabakaan hidhameeti jira neetworkiin sababa faannoo kanaan jechuudha kutaa hunda keessatti dalaguutti hin jiru. Kanaafuu nuti maal godhuu qabna uummata keessan quba qabaatu qabdan jechuudha. Uummata keessan maaltu jira maaltu oole eessaan jalqabame lolli eessaanii maaltu jira faannoon jechuudha waa abiyyi achi mataa dhaheetii as deebiteetii uummata keenya irratti gana akka dhukaasa battu jechuudha. Uummanni keenya kana beekatuu qaba jechuudha. Dhugaan isinitti hima. Gaafa abiyyi achi mataa dhaheetii as deebise shaaroo bira as deebise gara asin jawwaa fi sanbatee kanarratti haxaayii kanarratti dhukaasuudhaaf jechuudha ka xiyyeeffatteetii jirtu jechuudha shi. Halkanii guyyaa jechuudha waa'ee sanbateetii fi waa'ee haxaayii keessattuu haxaayii jechuudha jaarraa waataa kan irratti xiyyeeffatanii jiran ni beektan hundinuu jechuudha waa'ee jaarraa waataa tan. Kanaafuu yeroo achi mataa dhaamtee as deebite uummata keenya irratti lola bante waan ta'eedhaafuu uummanni keenya wal quba qabaadhaa keessaan wal qunnamaa gruppii adda addaatti sheer waliif godhaati wal qunnamaa wal gargaara sagalee waliif haa taanuti jechuudha. Waa uummata jechuudha uummata walloo kanarratti jechuudha ishiin baay'ee takka kan itti aaraati turte meeqatti dhaban jechuudha meeqatti dhaban qabeenya meeqatti kasaaran jechuudha. Nuyi balleessuu irratti jechuudha nuyi biyya nu baasuu irratti biyya keenya irraa nu baasuu irratti meeqatti kasaaran jechuudha. Kanaafuu nuti maal godhuu qabna? Akkuma duraan wal gurmeessinee wal eegaatii turre ganda akkasuma kutaadhaan akka wal qindeessineeti jechuudha waliif sagalee taatii turre gruppii adda addaa irratti akkasuma jechuudha sooshaal miidiyaa adda addaa irratti kan walitti dhufnee wal ijaaraatii turre ijaarsi keenya illee itti haafuufuuti. Ganaadha uummata keenya of dagatuu hin qabnu keessaa warri uummata biyyaadhaa jechuudha walitti hidhuu danda'u eenyu? Kan walitti hidhuu danda'u eenyu? Anumaa fi sihii fi si jechuudha ummatuma biyya alaa keessaa jechuudha kan waa hunda quba qabu kana waa hunda barate kana jechuudha anumaa fi si kan ummata walitti deemataa walitti qabee ummata karaa tokkotti marra'u jechuudha. Kanaafuu warreen biyya alaa keessa jirtan gruppii adda addaa irratti jechuudha qeerroo keessan quba qabaadhaa abbootii keessan quba qabaadhaa ummanni faannoo kun yoo as garagale jechuudha achi abiyyi mataa dhahee yoo as garagale ummata keenya irratti dararaa guddaa dhaqqabsiisuu danda'an jechuudha. Meeshaa gurguddaa harkaa qaban jechuudha. Uummanni keenya of dagateetii kan qonna isaadhaa akkasuma ooyiruu isaadhaa dalagatuutti jiru jechuudha. Kanaafuu uummanni keenya of quba qabaatu qaba. Dalagannaan si naftu dalagadaatuma of quba qabaatu bakka jiranitti wal quba qabaatu maaltu jira magaalaa kamitti maaltu maal ta'a jedhanii wal quba qabaatu jechuudha. Magaalaa teessan eeggadhaa biyya teessan eeggadhaa kan kana godhuu danda'us immoo nuti warra biyya hin jirre kana warra online irraa hin dhabamne halkanii guyyaa maaltu jira ka jedhan kan jechuudha warrootan biyya alaadhaa akkasuma gruppii adda addaa ijaartanii jechuudha kan isin ilaallatu ni jirtan waan ta'eefuu jechuudha keessan wal quba qabaatanii wal qunnamtanii waan kanarratti haasa'uu qabdan jechuudha waan kanarratti xiyyeeffattanii jechuudha. Abiyyiin faannoo dhahuu jira jettanii hin taa'ina akka abiyyi dhahu kana yoo as garagalee uummata walloo dhahe jechuudha faannoon jechuudha. Miidhaa gurguddaa akkaan cimaa jechuudha uummanni keenya keessa gara hin galle keessa kufuu danda'a jechuudha. Kanaafuu isin wal quba qabaadhaa isin jala kun dhaamsa kiyya isa guddaadha qeerroo walloo biraan naaf gahaa sheer godhaati. Inni biraadhaa jechuudha akkuma isinitti himaatii jiru kana godinuma walloo keessatti kaaba walloo keessatti jechuudha aanaa harxummaa fursee keessatti jechuudha kan karaa qorii kanaa jechuudha dhukaasa kan jalqabameetii jiru jechuudha. Affaariin kan dhukaasa jalqabdee jirtu kunilleen jechuudha kan jalqabdeetii jirtu akkasuma immoo kanaanis wal quba qabaadhaadha uummata affaarii kanas haga danda'ame jechuudha. Karaa tokkoon affaariidha karaa tokkoon amaaraa
bara tokko Amaaraa, bara tokko Affaariidha. Uummanni Walloo ibidda keessa jira. Dhugaa uummanni Walloo guyyaa takka illee aara hin galfanne. Dhukaasuun qawwee ittuma deema. Maal sinif fakkaata yaa uummata keenya gaafa jechuudha dhukaasii Walloo keessatti jalqabamee dhukaasii gurguddaan nami meeqa goota meeqa itti dhabne gaafsan Walloo jedhama malee wanni keessa oolame akka itti bulte Walloon akka magaalaan Sanbatee itti bulte akka magaalaan Baatee itti bulte akka magaalaan Kamisee itti bulte akka magaalaan Jiillee hundi itti bulte jechuudha akka sadeen itti bulte jechuudha ka quba qabaatu ka gabaasu ka waan kana gabaasu akkasummoo kan quba qabaatee jechuudha waliif qoodan hin jiru jechuudha waan keessa bultee fi waan taamtee jechuudha taatee guyyaan irraa ta'u nami gabaasu gonkumaa hin jiru kana immoo irratti xiyyeeffadhaa qeerroo Wallooti kun isin ilaallata uummata keenya dhugaan isinitti akka kiyyatti jechuudha isin ilaallata magaalaa keessan eeggadhaa biyya keessan eeggadhaa abbootii keessan eeggadhaa akkasummoo warra itti fayyadama social media beektan uummata keessaniif sagalee ta'uu uummata keessan gargaaruu seenaa irratti hojjetu kan isiniif akkumaan isinin jedhe jechuudha amma gaafa meeshaan gurguddaan dhuka'ee nami hedduun dhumee magaalaan gubatte Walloo jedhamee akka sanitti gabaafama malee ka keessa ooltu ka guyyuu irraa qottoon dhamu ka gajaraan dhamu ka makiinaa oduma deemu makiinaa keessaa buusanii dhahan akkasuma immoo baajaajii isaa keessaa buusanii dhahan ka baajaajii irraa fuudhan ka osoo karaarra deemuu dhahan ka mana hidhaa guuran guyyuu irraan akkan kanaafuu jechuudha waan kanarraa itti xiyyeeffadhaati Walloo gaafa lola bichaadhaa san Walloo hin jedhina isinitti himan gaafa lolli dhuka'ee goota meeqa dhabne san gaafsan Walloo hin jedhina jechuudha waan keessa jirtu jechuudha uummanni keenya waan keessa jirtu Walloo quba qabaatuu qabdan jechuudha haga Baateedha haga Jiillee Dawwee hin jenne Kamisee hin jenne hundinuu wal quba qabaatuu qabdan lolli ka deemaatti jiru Affaariin kan dhukaasa matteetti jirtu jechuudha kan har'a nagee oduun kuni dhukaasa jalqabdeetti jirti Affaariin uummanni keenyas gara sanitti duulaadha ka duultanis asiinis faannoodha asiin faannoon kan Shaaroobii fi akkasuma Dabra Birhaan kan qabatteetti jirtu jechuudha kan dhukaasi ka deemaa jiru achitti dhukaasi gurguddaan jechuudha ka deemaatti jiru achitti makkalaakayaan komandi boksiin kan itti argameetti jiru jechuudha achitti Shaaroobii irraa haga Darbasiinaa Dabra Birhaan akkasuma jidduu kana jechuudha isaan ka jiran jechuudha tuni gandatti masaaniitti haadha uti xiyyaaraanuu jechuudha daaraa ishee haa godhuuti kanaafuu jechuudha nuti waan hundaa'uu jechuudha wal quba qabaatuudha akkasuma immoo walirratti duuluu utuu hin taane waliif duuluudha ka dhukaasii jalqabameetii jiru jechuudha dhukaasaa kanattan deebi'aa kan Affaariidha kana jechuudha gaafa achiin jalqabamee wareegame qaqqaalidha kan bara baraan nu kafalchiisaatii jiran jechuudha karaa Baateetiinis uummanni keenya karaa Affaarii kanarraan jechuudha lola Affaarii kanaatiin jechuudha kan meeqatuun biyyarraa ooyiruu isaarraa buqqa'ee manni isaadhaa jalaa gubatee gootota meeqa itti dhabne jechuudha kanaafilleen sagalee taa wal quba qabaadhaa keessaa hoo warree gara daangaa Affaarii jirtan of eeggadhaa asiin haga Jiillee Dawwee akkasuma haga Baateedha of eeggadhaa daangaa irraan jechuudha daangaa keessan eeggadhaa yoo isin dhufe jechuudha ni beektan isiniihu yoo kan isin ofiif jechuudha ofii isaaniitti isin barbaadan ta'e jechuudha kanaafuu inshaallah warra sagalee ummata tahuu akkasuma immoo ummata keenyaaf quuqama qabu rabbiin haa godhuuti ummata keenya kana quba qabaadhaadha isa jechuudha Affaariin irraan jalqabame kana jala bu'eetii kan jechuudha kan irra gahame jechuudha isiniif hima amma kan jalqabameetii jiru akkasuma immoo kan dhukaasa irratti banteetii jirtu jechuudha keessa gadi buunee kan isiniif ibsu tahaa haga qophii biraatiin walitti deebinutti jabaadhaa jiraadhaa subscribe godhaa comment like share godhuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha haga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaan jiraadhaa